akkamitti quba qabaachuu baanne waan paartiin keenya dhiyeessu paartiin keenya akkamitti duubatti nu dhiise adda durummaadhaan paartii kana odoo qabsoofnu waajjira paartii keessatti koree hooggansaa taanee bakka jirrutti warri immoo koree kanarraa fagoo jiran dhufanii bakka mari'atanitti maaliif keessaa hafne ka jedhu tokko akka adeemsatti gaafiin qaba. Lammaffaa Akkam waltan hordoftoota chaayinaalii keenya Horosat. Egaa guyyaa irraa kanas odeeffannoo haarawaa qabannee dhiyaannee jirra. Gara odeeffannootti osoo hin darbiin dura warroonni chaayinaalii keenya haaraa taatan please chaayinaalii keenya subscribe godhaa isinii jenna. Garuma odeeffannootti yoon isin dabarsu Taayee Danda'a paarlaamaa caffee Oromiyaa irratti solphate. Caffee Oromiyaa irratti wal mormiin Taayee fi filatamtoota Fayyaayi fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti falmii guddatu ture. Obbo Taayee Danda'a qoosaa bareedaa fudhatanii caffee Oromiyaa irraa as bahanii jiru. Qabsoo aangoo maaliif na dhowwattanii? Salphina Taayee kana wal qabatee icciitii jabduu tokko simbiraan geenya. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa erga muudamarra deebiin argatanii booda kaabinee isaa 32 dhiyeessan keessaa Taayee Danda'a hambisuun Taayee Danda'a muddamsuu hamaa keessa galchee jira. Taayeen Danda'a kana duras Shimallis Abdiisaa waliin lola akka qabantu dubbatama. Kunis Taayeen lafa magaalaa Finfinnee firoota isaa bulchaa aanaa Salaalee Kuyyuu kan ture obboleessa Taayee Danda'a waboon Salaalee hariiwuun yeroo garaagaraatti qabeenya inni dhugaa Oromoo dhugee walitti qabachaa ture kana gubee barbadeessee achi ari'ee ture. Kana wal qabatee Taayee Danda'a obboleessa isaa kanaaf laftii fi manni jireenyaa akkasumas konkolaataan akka kennamuuf gaafatee ture. Shimallis Abdiisaa dabalatee Gaoonni mootummaa kunneen gaaffii Taayee Danda'a dhiyeesse kana fudhachuu dinnaan muffii guddaa Taayee fi Shimallis gidduutti uumamee turuun isaa dubbatama. Taayee Danda'a yeroo ammaa kana lafa dhaqu dhabee muddamsuu hamaa keessa seenee jira. Dura kan inni filate uummata biraa jibba paartii isaa biraa jaalala ture. Haa ta'u malee paartiin isaa yeroo ammaa kanatti lafti itti dukkanooftee waan jirtu muudama haaraa jettee as baatee jirti. Taayee sari'uun of keessaa baaftee jirti. Taayeen Danda'as filannoo dhabee callisuu itti jira. Qaanii fi salphina isa mudate kunis haamilee isaa cabsee jira. Yeroo hammaa paartiin Bilxiginnaa yeroo hammaa diigamnii fi buqqaatii hamaa keessa seentee jirti. Yeroo ammaa kana OPDO'n Taayee Danda'a shiftaadha hidhamuu qaba jechuun quba itti qaba jirti. Shimallis Abdiisaa dhimma Taayee kanarratti akkas jechuun dubbate. Feesbuukii gubbaa irraa hololuun bu'aa hin qabdu. Lafarratti hojii diina balleessu yoo hojjatte malee muudamni siif laatamu tokkoyyuu hin jiru jechuun Taayee Danda'a afaan qabachiisee jira. Taayee muudama eeggate dhabnaan caffee Oromiyaa jeeqee jira jechuu yeroo ammaa kana OPDO'n qubatti qabaa jirti. OPDO'n ofiif deebitee wal nyaachaa jirti. Taayeen immoo muudama tokko iyyuu hin arganne jechuun ammas dubbatamaa jira. Taayee dabalatee gama biraatiin namoonni baay'een kana dura hayyoota Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo arrabsuun kan beekaman kan akka Hangaasaa Ibraahim, Saaliyaa Saamii, Caalaa Bultumee aangoo argachuuf Oromoo xiqqeessaa akka turantu dubbatama. Isaan kunis sodaa hamaa keessa seenanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya Taayeen Danda'a maalirra akka ga'e yeroo yeroon hordofnee isin biraan geenya. Kanaaf chaayinaalii keenya subscribe godhaa isiniin jenna.